san nuyyuu miti hojjettoota kennatu qabata. Tokko mucaa dhiiraa qabata, tokko ammoo mucayyoo mana keessa jirtu obboleettii kenna qabata. Amillee anis dhaabadhee hin kakadhaafi. Rakkoo sanii miti saniyyuu miti waa'ee siirii hottaate. Ela waa'ee siirii tarii atis innis gaafa isin iyyisiisu siiriini gaafa sheeka walitti qaraa'isamu nama gochisiisa miti. Siirii dhugaatiif siirii sobaatu jira. Nama kana miloo godhaa jira. Bare wanni inni jedhe bareera siiqu gabaabaa barkeechima mataa dubbiin qabane sagalee dullachi nama dullachaa fakkeessee ofii isaatii haasaate dhagee. Ase እኔ በዚህ እድሜ እንዲህ አይነት ነገር መስራት አልፈልግምና ምናምን ብዬ መለስኩት ይላል ሰገሬን ኮ ማለት ፊደኒ ጀኔ ጋፈለ ጃርስኑ ጅቦ ጅሩ ወይ ሰው ኮልፋ ሲሪን ኮልፋ ማና ግዱ ጀራውንት ነገሸን ጅሩ አትጨማለቁ እናታችሁና አፋና መለስና እነማ ሱራ ኪያፊ ሱራ ኢልሞ ኪያ ፉደኒ ማና ነምጨ ሲሪ ቢረጌሰኒ ጀደ አከዚ Tokko lammaffaa nuti sirii dalanne yoo kajennu taate namni afuuraan hin dalagu waa bilbilaan ta'e waatsaapiin ta'e wama ittiin waan kana dalanne sagalee guutee as qabi. Bilbila keenya waatsaapii tiiktookii irraa fuudhee nutti erge lakki. Bilbila namuun qaballa bilbila keenya suniin jedhamu. Waatsaapaan ta'e bilbila kallattiitiin ta'e namichuma kana waliin wama nuti haasofne as qabii jennaan bakka fuudhuu dhabe. Maaf barbaade akka maqaa kiyyan kaafne maqaa siirii isaanuu nutti dalagan jedheet axxaaxala yookaan bazaa ashaa jechuu barbaade ta'e ደግሞ እንዳንተ ጅል ሰው አይደለሁም. In 600 meters, take the exit toward Al-Hajj. ጅላን ፎናት ወላሂ እነማ ረሱልን ጃለዱ በጣም እናደደኝ የሰውየው ድርጊት ቢያንስ ምጨውንቱ ነው መተከና ለማመንቲ ቢራራ መከከነት አመንቲን ተነ ከላመት ከናው በርሲስ ዋና ከና ኒም በገንፈት ዋን እንታኔ ነው በርሲስ ነው ሙጨዮ ተነራ ባራቴ ዮ ሪስኪ ፊ ረዘቀ የማራፎ እሲን ለመራ ባራቴ ወላ ባራቹን ኦማ ወል ረኮን ቀወር ሁንዲ ከ ነው ዋሁን ዳ ወል ባራ ባራተ ነምኒ ገራ አዳት ዋወነ ቆዱን ጅሩ ወለዳ ባራታ ዝም ይጀለ ደለጋፊ ወጥ እንደለገተ ማልቀባ ዋን ባራተ ሰኒ ማጎቻ ዋና ከና መቃበል ላይ ሲ ደሞ ዘቤ كرسي فوسين كيرو السلام عليكم عبدي عليكم السلام ورحمة الله جرت عبدي باقي جرات وانت وهيك أدا يوكان أنا كلهم فتاة أنا بان جرا مي ولا غافنو نستلنيا كيرو توكوفا سوتا أوفي لما فامو ديترناكن دلتو Okay, galatoma ani akka rumfa kiyatti enu rakko qaba enu rakko kamne wallahi lazim himbe ko takajel yero hetu ido jara lamani awe debise milki debise kero debise ro ratu patani arga kaumsi kun asra kayle himbe ko amma wanti ana nangalle haga matti baalumatu maalte fakkeenya fi asiin dura haween milkii irraa birrii hin qaba jettee haasaa turte birrii san samoona kenna fudhate na fakkaate eega birrii san haween fudhatte asi gaafsan sila birriitu hafee ture moo amma rakkoo birriitu hafee ture moo rakkoon maan isin akkanatti osoo hagana geeggeettan osoo harkaa bizinsa ganaa qabdan maaluma isin qaqqaayise nuti nagarii barbaada dubbii waan kana maaltu maal ta'e hagana geettan atillee hagana geettan agartee inni illee hagana gaha jara lamaan illee hawwii fi jaarti milkii illee maaluma tulti isin buusame wantummaan jiru wanti sirraa hafe maa inni mallaqa hafe moo tole maal ta'e tole bareeda yaada gaariidha birriitu hafe yoo birriin hafe akkuma duraatti mattee birrii isii haa kennuufi maaltu maal fide ايش بريده وني ولا ما قالت جارسد
jaarsi dubbii nu jidduu taa'ee mallaqa illee argee mallaqa hatta isarraa argame riyaala takka mana keenan ni kifinnu jennee masgiida rabbii magaalaa naannoo gara raayituutti Baalee keessatti kan ittiin ijaaraa jiramu dhugatti dubbatuudhaaf birrii kennee haga sila jaarsi mure kennee jira walirratti dubbatina atillee waan isin kaasin innillee waan keen kaasu atillee maal jedhu anuu bira darbee hottaa yoo isheen kaluftu taate nagaafadhu yoo afaanu silufte jaartiti amma booda kilmaata kan dubbatina jennee bira dhufnee jaarseen waraarsee adda baane achi viidiyoo waggaa darbe kun waggaan viidiyoon dura daladde gadi bu'aa miti viidiyoon waa'ee zayitii hawwiin dura daladdee jirtu waa'ee maqaa isaallee hin kaasu viidiyoo hawwii akkana zayitii akkana bareedduu akkana qaba arma durallee Dubaayitti illee dalagaa ture zayitii tan ammallee asitti bareechee qopheessee jira waggaa darbe ka dalagame jedhu koottaa bitadhaa ka jedhu jira isima sana gadhiifte zayitii mufiiqa dura dalagattu maa gadhiifte kanumafuu kaasee dhufeeti viidiyoo dalage akkanatti akkasina qoranii maqaana balleessanii sihiriin addalaganii jedhee haasa'uu eegale sila kwa waggaa sadi guutuu dhibee kenna sihiri makana maal jennee maqaasi kisima maqaanuma qabata jennee qabannee hangarraa teenneen maqaa deebitee nu balleessitaa ka jedhu wallabbiin achirraa ka'e abdii. Okay, amma namni tokko qeerroo namni waa'ee sihirii kaase hawwiidha moo milkiidha? Isa mataa isaati. Wanni inni jedhee kaase. Okay, isa mataa isaati. Wanni inni jedhee kaase mana sihirii deemanii suuraa kiyyaaf suuraa daa'imman tiyyaa qabatanii mana sihirii seenanii achi namtichi viidiyoo sagalee natti ergee akkanaan umrii kana waan akkanaan dalagu jedhee didee namicha sihiriitu didaa bara. Namichi sihirii dalagu kun ammoo isarratti erga. Akkasii tayyib. Ati namicha sihirii kanaan eessatti ol beekta garuu. Okay, qeerroo kana godha fakkeenyaaf birriin kennamee araaramtanii isiin zayitii baaftee qopheessinaan zayitii kana maa baafte jedhee immoo akkamiin? Akkanumaan maal miira keessaa ba'i abdii na wajjin haasa'e abdii obboleessa koo elaa viidiyoo kan argite viidiyoon kuni bara 2025 hojjatte hawwiin namatu komentii barreessee fi baay'ee bareedaadha zayitiin kuni baay'ee galatoomii hawwiinuuf jiraadhu kan jedhu irratti viidiyoo hojjetti. Viidiyoon kun immoo bara 2025 hojjetame. Maqaan milkii irra hin jiru, footoon milkii irra hin jiru, maqaan haadha manaasaa irra hin jiru, wanti takka irra hin jiru. Amma milkiin maal godhare viidiyoo kana fuudhee ji'a shanaffaa gaafa 30 jechuudha adda guyyaa 8 akkas fuudhee irratti hojjeta. Fuudhee isii irratti intala quba jarjeessaa intala maal fakkaattu kana minaamin jedhee irratti hojjete jechuudha erga dhiifama ol gaafatanii booda. Kanaafuu badii milkiitu qaba milkii irratti hojjete maal jedhee? Okay, dhaggeeffadhaa kaayyee. baay'ee bareeda zayitiin kun baay'ee galatoon hawwiinuuf jiraadhu rifeensa baay'ee walirra kadhee haalaan naasirreessi baay'ee galatoon beekanii rifeensa kana ni zayitii kana hin beekanii ijoolleen Dubaayii keessattis fayyadamaa turtan ni beekanii ifnaan ooyilii hin beekan jedhee yaada namoota muraasaadhaaf zayitii akkasii jedhan zayitii san namni dalagee hordoftoonni keenya baay'ee isaanii guutuu namaatu ni beeka. Zayitiin kun yoo xiqqaatu waan 45 irraa waan ajaa'iba irra dalagame rifeensa keetiif sii ta'a taanaan maashaallah tabarakallah isa kanas harka kiyyaan mana keessatti dalagee shaabatarii yookiin albuuda warra gaana dhadhaa lafa jalaa ba'u isa fa'a of keessaa qaba qobboo fa'a of keessaa qaba waa hedduu of keessaa qaba namni dibatee beekuu hin beekan zayitii qibaatii kana hedduu rifeensa laaffisaa ni dheeressaa ni bareecha tokkoffaa irratti zayitii kana dibataan zayitii kana dibdee kaatee eeggattee booda isa kana qoshooftee caafi isaa dibdee jiidha isaatiin fa'a ishiftaa yookaan ammoo istoshwaaraan goffattee kan itti dibdaa
rifeensa kee laaffisa, ni bareecha, ni dheeressa. Forforii ni balleessa, bowwoo mataa ni balleessa, akkasuma ammootu faangas rifeensa keenya keessa jiran wantoota adda addaa ni balleessa. Inni kun akka dawaatiitti itti fayyadamuu dandeenya. Rifeensa buqqa'u ciccatu caccabu, rifeensa afuun dhumatu, rifeensa nama hoosisu, rifeensa caffisa lakkuu godhatu oduu yeroo baay'ee moree bareedaadha. Isaafillee hedduu tokko bareedaadha. Garuu amma rifeensa lakkuu godhatu baay'ee balleessuu hin danda'u. Yoo ati murteetti fayyadamte rakkoota gahee hin qabu. Hedduu baay'ee maaliif laa jira waan turamuuf jechuudha. Ammootu zayitiin kun inni kun isa kana. Haadha sandaladdee haadha wanta achi jiru san